Asep Promoter Media Tube. Eenyummaa uummata Oromoo ibsuu keessatti artistiin tokko gahee guddaa qaba. Artistii malee diinagdeen Oromoos ta'ee eenyummaan Oromoo eessallee hin gosa dhugaa sitti hima. Asep Promoter Media Tube. Partiin anaaf jireenya lat partii jaalladheen hojjedhu malee akka dalagaatti yookiin akka hojiitti ilaaleen hojjedha. Asep Promoter Media Tube. Eessas gahee jira. Gara fuulduraattis haala kamiin imalaa jira. Asep Promoter Media Tube. Artiin Oromoo eessarraa ka'e? Eessas jira? Garamitti adeemaa jira? Asep Promoter Media Tube. Akka seenaan dubbatutti bara 1865 namicha Naqamtee Gadaa'ootaa jedhamuun hundoofte. Harreeqa sagantaa keenya guyyaa har'aa keessattis seenaa goota Oromoo tokkoo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Asep Promoter Media Tube. Egaa bara hojii isaa keessatti yaadannoon guddaa hin dagatamin dhaabbata Family Health International USAID kan deeggarsa biyya Ameerikaan gaggeeffamu magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 7 daa'imman haadhaaf abbaa hin qabneef HIV qaban 11,461 maatii isaanii waliin proposal irratti hojjechuun fudhatama guddaa argatee qarshii miliyoona 22 argamsiise. Asep Promoter Media Tube. Barnoota qulqullina qabu barsiisota gomsa olaanaaf muuxannoo bara dheeraa qaban kan itti argate Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti kan nuti argamu. Asep Promoter Media Tube. Magariisaan faayamnee haroo yookaan immoo malkaa Hadiyyaa bakka jedhamu irratti bakka seena qabeessa irratti. Asep Promoter Media Tube. Giddugalee magaalaa Naqamtee irratti magaalaan Naqamtee maal akka fakkaattu sochiin maalii akka keessa jiru asiif asiin taa'ee ilaalaa mana bareedaaf miidhagaa seena qabeessa ta'e Godambaa Wallaggaa keessa. Godambaan kuni Godambaa Wallaggaati. Malee Godambaa Naqamtee miti. Asep Promoter Media Tube. Bani naam onneke. Bani. Asep Promoter Media Tube. Media miidhagaa odeeffannoowwan adda addaa irratti argatu. Qophiilee bashannanaa adda addaatiin ittiin bohaaru. Subscribe, like, share gochuun waliin gahaa. Asep Promoter Media Tube.